Kan jirtu hordoftoonni fuula YouTube keenyaa fayyaa keessanii nagaa jirtu. Har'a mee akkamitti akka peejiin Facebook itti banamu isin agarsiisuuf hin dhufe. Na hordofaati muuxannoo qabu narraa qoodadhan isin jedha. Fuula Facebookiin seenna, peejiin seenna. Sign up jedha. Tansee maqaa peejichaa barreessedha. Maqaa peejichaa erga barreessineen booda fakkeenyaaf ani fakkeenyaaf Oromoo Ormaan jedha. Oromoo Ormaa jedhee maqaa koo barreessamee fakkeenyaaf Oromoo Ormaa Tansee kaataagorii filadhu jedha. Kaataagorii waan irratti hojjechuu barbaadan fakkeenyaaf ani sadanuu hin filadhaa. Mee nafaana ta'aati haala jiru wajjin ilaalla. Next jedhaan erga hin filadhee booda obsumaan eegaa itti fufaa adrees jedhama mootu adreesiin Itoophiyaa jettanii guutu adrees tokkoffaa next jettuuni amma immoo suuraa profaayilii yookiin baakgiraawundii isaa jechaadha. Fakkeenyaaf baakgiraawundii tokko haa filannu. Ani suuraa abbaa gara duraanii akka tantanuu filadheera. Simbooda next jedhaani hanga upload ta'u obsumaan eeyna. Upload ta'eera amma dan jennaani. Kunoo bifa kanaan fuula peejii Facebook bananneerra kana fakkaata. Eenyumtuu banattanii itti fayyadamuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf mee waa posting godha. Akkam jirtu sabni koo waanuma xiqqoo tana post godheetiin isin garsiisa. Fakkeenyaaf kunoo post godheera, wanta nama maxxanseera. Bifa kanaan peejii Facebookaa banannee xumurree jirra jechuudha. Kunoo bifa kanaan xumurreerra jechuudha. Warra fuula keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu hordofaa, like share gochuun hin dagatinaa.